baga rabbiin guyyaa hadhaatiin isin ga'e isiniin jecha hundumti keessanuu arra walaqatii yoon jedhes narra ilaaltanu beeytanii kunuu warri rabnaan jetteedhan isariini alaa kullaal kunuu rabbummaan naa laaffifnaani malee namootan gurguddoo akaakayyuu naaf ta'an dura dhaabbadhee haasa'uun baay'ee natti ulfaataa ijarraa na hambisa baga rabbiin guyyaa hadhaatiin isin ga'e isiniin jecha hunda dursee kan hin galateeffadhu rahmaan rabbil aalamiin pirezidaantii ta'uu kootiif utuun taane jalqaba irratti wanni rabbii koo galateeffadhu seenaa kana fakkaatu arguu kootiif ani umuriin kiyyaa xiqqaadha akkuma isin beeytan kanumaa wajji garuu bu'aan bu'ii hedduu dabarseera umurii koo waggaa 11tiin haadha koo biraa bahee amma yawwana haadha kootii wajjiniin ji'a ja'a takkaa taa'ee hin beeku khidmaa diinal islaam irra jira har'a rabbiin waan na agarsiisarraa waa'ee filannoo har'aatiin wal qabatee misraaq izziitti gaafa wayyaaneen jirtu mana dukkanaa keessatti hidhameen ture gaafa sana gaaffiin ati gaafattu mootummaa wayyaanee cinqitu maali naan jedhe deeninnatiin tokko inni jalqabaa muslimni mirga guutuu argachuudha nama ofii isaatiif filateen buluudhaan jedheen filannoo majlisaa barbaaddaa naan jedhe een jedheen nuhii jiruu filannoon majlisaan geggeeffamuu jedhe anaa jiruu garuu guyyaa tokkoon geggeeffamaan jedheen anis har'a jarrin jiranuu anaa jiruu filannoon majlisaa geggeeffameera inni guddaan immoo inshaallah abbaa keenya doktora keenya guddisaa keenya sheekh hajjii ibraahiimiin qabannee kallattii isaan nuu kaaniin immoo inshaallah filannoo ji'a 7 booda geggeeffamuuf aarsaa barbaachisu kaffallee filannoo dimokiraatawaa ummata muslimaa kabachiisuuf mataa ol qabachiisu akka geggeessinuu achumaan waadaa isinii seenuun barbaada. kan biraa sila sheekni keenya sheek Jamaal Muusaa ani bulchiisni koo bulchiinsa Abaabakrii fakkaataa jedhanii turan yoo rabbi na gargaareen immoo bulchiisni koo bulchiinsa Umar ibn al-Khattaab ta'a inshaallah Umar ibn al-Khattaab gaafa ol ba'u madirakiitti filatamee waadaa seenee khutbaa kattabe qaba اللهم إني شديد فليني وإني ضعيف فقويني وإني بخيل فسخني وفي رواية أنه قال إن الله ابتلاكم بي وابتلاني بكم بعد صاحبي كن فتنة حقيقة دبتشو يوتي قال مختار أبا درا أمري كاناني سندرا أبتي إما دين الإسلام قفامتي بيا خينيا خيست حواسني مسلمة غافي هدو قب حقيقة يو إسن نام مكرمو باتن دعائي خدتني أن اللي سني مكرمو بات إكو عريتي أنقبو اللي أكربين أبسنا خنو دعائنا خدتني إن شاء الله أني سمو waan jiru hundarrattuu aarsaa jiru kaffallee yoo rabbiin umurii nu dheeresse waan ummata muslima naannoo keenyaa mataa ol qabachiisu hojjechuuf waadaan isinii gala. Eega rabbiitii namni hin galateeffadhu haadha kootiif abbaa kootii hadha umuriidhaan jiru ammas rabbi umurii jara haa dheeressu gaafa'an xiqqoo qaraatii qaqqaraa dhaqee jidduudhaan addaan kutee nagada jalqabe gaafa sana naa eebbistu jedhee haadha koo sixootaa gurguddaa maallaqa yeroo sanaatiin bitee gaafan geessuu fi sin eebbisu naan jette kanin si eebbisu yoo ati nagada dhiiftee namni akkuma namaa aalima jedhamtee manatti galte sin eebbisaa naan jette har'a maalis ta'u ilmii halqaarraa ka'ee bu'aan bu'ii kana keessa darbee ulamoota doktoroota dura dhaabbachuun koo taraa jaraa dhaabbachuun du'aayii haadha kootiif abbaa kootii fi umurii akka rabbi jaraa dheeressullee du'aayii kadhaa fi isiniin jedha
kanatti aansuun hojiin fuulduratti hojjennu waan fuulduratti isinii ibsinu ta'a. Manni marii dhimma islaamaa mul'ata qaba. Dambii ittiin bulmaataa qaba. Sana keessaan baanu. Duudhaalee 9 qaba. Mul'ata guddaa qaba. Kallattii majlisa federaalaa irraa nutti kennamuu fi gorsa ulamoota keenyaa dabalannee akkasuma raawwii fi gabaasa isin godinaalee fi magaalota irraa nu ergitanurra yaada keessan cuunfannee karoora isin amma nu raggaasiftan kana bu'uura godhannee inshaallah waan hojjechuu malle ni hojjenna. Asirra dhaabbadhee wanni waadaa isinii seenu ana kan asna dhaabe rahmaani eegantanaa akka namaatti immoo isini ulfina qabdan yeroo tokko hamilee ofumaafuu takbiiraa jedha. Sagalee keessan kana bilaashitti hin dabarsu. Hundi sii qadrii qabdi. Aarsaa isin kaffaltan hundi sii qadrii qabdi. Har'arraa qabee wanni waadaa rabbii kootiifis isiniifis seenu kana duraani biizii. Haqiiqaa dubbanna biiziidha, baay'ee biiziidha. Nama dhaabbata mataasaa ofii kootii qabu dirjitii dhuunfaa jechuudha. Sarraatenyaa nama 31 ol damooza na jalaa nyaata. Kaampaaniin qaba jam'iyyaa islaamiyyaa qofatu hin taane kan misoomaatis inumaan qaba. Boru dingata yoo makiinaa riivoon harkatti argitan malaammaltummaa yookaan karaa biraatiin argateellee akkan shakkine anammumaan qaba waan ta'eef. Waliigalaa irra yoo dingata gaaliin maaddiyaa dhaabeera jedhan ammumaan maaddiyaa qaba laal. Akkan shakkine. Dingata hanni wayii wanni tokko in argamulleedha. Shayxaanni akka waahii isinitti hin goone ammumarraa beekaa jechuudha. Waliigalaa jirraa kabajamtoota hawaasa keenya an majlisni kun namni gariin yookaan immoo ololli bakkeedhaa deemaa ture majlisni Oromiyaa mindaa irratti aangoo irratti wal lola jechuun isaanii mala. Seenaan hojjedhaarra sunis isinis seenaa hojjetta waan ta'eef filannoon irraa waa hedduutu adda isa godha. Inshaallah anis hamma mana marii dhimma islaamaa majlisa Oromiyaa keessa jirutti damooza isinirraan barbaadu. Yeroon jedhu garuu damoozni koo majlisni hiyyeessaa miti majlisaan galu. Ani halqaa nama 100 waliin qaraayisaa ture. Daarul Uluum keessatti ofii kootii hundeesse. Har'a garuu qaraasisaan jiru manaajimentii yookaan idaaraa keessa galeera waan ta'eef godinaalee fi aanota ustaazota rakkataniif damoozni koo 30 taate 5,500 ustaaza nama 6 amma waadaa isinii seena. Boorana, Shawaa, Bunnoo Beddellee akkasuma iddoo rakkoon jirutti jechuudha. Wallagga warra guduru Allahu Akbar. Idda gatida. Allahu Akbar. Akkuma Rahmaan seenaa duraanii daggame utuu Abbaan Bakrii jiru utuu Umar ibn al-Khattab jiru Usaamaan umurii waggaa 18 lola guddaa loltuu 10,000 ol qabu akka inni hoogganuuf rasuulli shuuman alayhi salaatu wassalaam. Kanaaf seenaan sun har'as daggamamee jira. Ani umurii koo pirezidaantiin jalqabaa akka mootummaattis ta'e akka mana marii dhimma islaamaattis pirezidaantiin umurii waggaa 38 itti filameen jiru mallattoo qiyaamaatiin jedhina alhamdulillah jedhaa kana. Allahu Akbar.